Amma so dollar bara masir gen galta. Gara-gara legaruwa digi chokale mati wani bani kale jo chuna wani baronga wani namana lati orus ko to chundendo de chinda nyukore gabbi bagara gale yon wana ka bunafar banade jo chwana ka bunafa dalaga de mati yamana takare fadde galgala yon tigale isi tanale rugum sadde dukurti si fadde wana ka bi sam sam fado Jolle sa. Jolle sa. ani jolle arargeli tat joro Argeli tadi. eh Ciro, magara ni ke nanno atitra atati kalu ciro. nano tenya anan kenya joro Okay. Ati amma biyyatti galtee waan ittiin sosochootu jalqabuuf birri meeqa si barbaachisa akka kaa'umsaatti? waan biyya tana ittiin deemu jechuudha. Qarshii asirraa hanga ilaa wacaaleetti qarshii dhibba dooraala 70 dooraala 80 noolin. Wacaale irraa achi ol hanga ilaa jiru hin beeku. Amma taafur eegan biyya Somaalee keessa jiru. Raga ciroo meeqa uummata? Wanti bareeda. Okay. Kaawuntii hin qabdaa? Akkaawuntii ummaatii yaa qaba ani hin qabu. Akaunti uummateetu qabaa? Uummata biqilaa hin qabdi? Birri hin qabde isaa birrii fute amata gaafa jechuudha abbaan gaafa fayyaa qabdu buna shukultee jechuudha kumtaala guyyaa shukulti mooyyee shukultee gurgurtee jechuudha abbaa jallee dhukkubsiifachuu turte anillee na guddifte eega fayyaa dhabde immoo waa takka hin dandeessu ammaan tana waa takka birri saddan beektu waa takka saddan beektu manni qabnullee irra jigee gama viidiyoo tiktookii guyyaatiin galakkisee jira. Mana sanillee keessaa fuudhanii mana namaa jirti mana namaa sanii gisee nan birrii ergeef jechuudha birrii tan akka fedhan godhanii beektu sin birrii tan akka fedhan godhanii birrii dhumatti nan jaan duba Ameerikaan jiru eessaan fuudha olii gad akka nyaata bocolaa ijoolleen isaanii nyaatte duraa fuudhanii dura kaanqanii nan birrii baasitti waan hin dalagu guutuu ergu. Ayyee ammallee nuti yoo amma fakkeenyaaf amma ijoollee nama 500 jira 100 faa 50 faa 200 faa. Kuma 80 yoo xiqqaate nama yoo gaafadhe akaawunti yoo ittiin kana siin dhabu amma daqiiqaa keessa daqiiqaa 15 keessa 30 40 50 homa waan akkasii ilaa 100 siin dhabu ammatti jechuudha. Garuu birrii kana waliin sii qabee ammallee namni sun yoo haga ati galtutti jalaa balleesse hoo ati borullee deemtee rakkatti. Akaawuntiin tasiiti bari. Baankii qabanii fidanii gisee nan ergee fi baankii qabanii fidaniiti baasanii fi gisee wacii waan mana keessa nyaata waa bitaniif jechuudha. Isii tan akkuma fedhan godhan kan maallaqa isiitiin nyaata bitanii bocolaa ijoollee isii dura kaanii wallaahi wabbillaa kun nama achi biraa dubbisee si garsiisa. Bocolaa ijoollee isaanii duraa fuudhanii jechuudha ijoollee baadiyyaa sanii beeytanii. Bocolaa ijoollee isaanii kan namni kaniin ammana Somaaliitti halkanii guyyaa dhaabbadhee naayyaa naan jaanii kana olii gad noofanii baragaa ummaatii jaaba akkanatti dalagan. Maallaqa qayyaqanii ammana Somaalii dalagaa fide akkanatti bocolaa isaanii ummaatii. Boy, jara warri komentii maal jettan? Amma barra koon jiru birrii si gargaaru miti komentii jalatti si gargaarra jedhaa jiranii. Ani aga mana keessa dhagay an bosaasorraa aga ciroo tiraanspoortii anuusii erga rakkoo miti amma daqiiqaa dura ijoolleen itti himne malee dhagayanii turan ijoolleen wayii Somaaliyaatti wal waraantee doolaara 300 ergeef hin beeku nan beekanii akkanumatti namni guddaa jirannatti fidee Somaalee waraanee wallaahi ijoollee akkoosamaa folkaasee dhagaa turan rakkoo maal akka ta'e itti himne. Mucaan sunillee I think garmuciroo kana ta'u ijoollee maarar keetti garuu ka waraaname arsiidha nama lama wal bira jiran. Saniimi amma ka ittiin galtu doolaara 200 saniimi. Doolaara 200 ittiin galtu anuu si erga. Sun rakkoo miti. Kan osoo si gargaaruu baatan iyyuu si erga. Namni 800 as jiru kun waan ati dalagaan eegaltu walitti sii qaba. Amma akkasiin jedhu. Nasiiba yoo irraa nyaatanillee haa nyaatanii
filadhu ati amma waa lama filadhu tokkorraa. Birri hagasii arge ubira waliin si qabee gaafaati ciroodhummaa ta'e bira geette. Transportii si ergee bakka amma jirtu eessa jirtu? Bosaasotti transportii si ergee. Nagay. Transportii bosaasotti si ergee yeroo ati ciroon geette birrii ta'e si erguma ubiratti si qabee akkaawuntii haaratee irratti si ergisiisu amma si guursisu filadhu. Nafta akkati naa goote hundinuu nafta eegalan fiidiyoo tana kan lakkisee namoyyuu si gargaaraa gama feemasaa dhaqii naan jaame yeroo hunda isinirratti ergadee illee namni isinitti hedduu nagalchuu ooltanii ani akka isin naataan duru hundinuu nafta. Ummata baay'ee ta'e dura uummanni keenya waan har'a miira keessa bahe boruutti hin deebi'u tokkoffaa takka. Lammata mootu dura hagaltu warri jettan tokkoffaa uummanni isin amalli keessan waan irra argitan guyyaa lammata isin dabbara. Amma gidee miiraa kanaan ta'in takka. Lammata yoo biyya galtee daftee neetworkiin argatiin oomichattiin tun Ameerikaa irraa galaa jirtu. Kanaadaa, Awustiraaliyaa, biyya Faranjii, Suudii irraa galaa jirtu. Somaaliyaa irraa galaa jirti. Waan daatan guuttatti yoo dhabne hoo dachitanii rakkoo keessatti darbitanii bira taa'u dura hagaltu warri jettu. Kana kullee rakkoo keessatti beeka akka ajjera osoo hin taane akkati jette sii godha. Waan rabbi sii rizqe achirratti si haa darbammoo waan rabbi si rizqe biratti si qabe tiraanspoortii birrii kiyyatti ergee waan oromoo waliin si guurte gaaf ciroon dhayte akkanuma gaafsira dhuftee gaafsirratti sii galche ija uummataa duratti filadhu. Ani akka ati naa taate guutuun naaf ta'an asirratti biyya Somaaliitti na gargaaruu hin dandeessanii akkawanti isin qabu waan walii qofa na ergitanii galee uummaati yaa wajjin jechuu laayifii galee isin agarsiise. Akka isin akkaataa isin keessa jirtu malee isin agarsiisee akkasitti bakka ana gargaartanii yoo rabbi jedhe. Baadiyyaa sanillee mana jigga sanillee biraa deemee magaalaa xiqqoo takka galee buna jechuun buna dalagadhee manatti kireeffadhee jechuudha. Akkasii galgalatti kanee dhiibamsiifadhu. Okay. Family isin warri koomentii maal jettan? Akkaawuntii haarasii irratti yoo nyaatanillee nyaatanii erginaaf jettammoo sibiratti waliin qabnee fi gaafasiin galte gartirra fiddeetiin ija keenya irratti kennitaa jettan filadha. Tiraanspoortiin isin nyaachii tiraanspoortii doolaara 200 ijoollee biraa akkasumaalee guyyaa kamisaa doolaara 300 ergee fi haga ammaa fudhatuu dadhabantu jira gidee biree isin gaafa 200 amma gidee gabaa'uun ergaa. Wannoo miti. Ka biyya galtu rakkoo miti rakkoo. Biyya waan itti galtu akkaawuntii haaraa irraa fuudhee isinii kennamoo akkaawuntii nama amanuu isinitti kennee ka biyya jiru gidee isin biyya galta irraa dabarsaaf filannoon keessa nani ciqiin barbaadu sumunii namallee hin barbaadu. Rakkata arguun danda'u nama birrii namoota irraa danta'a. Akkuma jette nama beektu irra dabarsii fi achi haa fudhatu. Inama mucayyoo keeriyaa tana gaafa isin jaarsaan waliin san baneef. Birri kuma jaa yeroo san miira waliin qabdaniif kaleessa gidee qoosaa keessa qabdani birriin isii lafa jira jechuudha. Sii deebi achis si erguu jennaan hin barbaadu itti galaa jette. Birri namoota irraa dantaa miti nuti alhamdulillah yoo beelofnellee yoo quufnellee koofii amatin asirra kennitanii fi dalagaa biraa yoo qabaanne yuutuub maadha seeraa tokko rabbi nu wannoo jirtu rakkoo miti haafa birriin qabu kan barbaadan tole amma hayyee sibira yaadatan koomentiin baay'een mucayyoo tana viidiyoo isii argitanii jirtu intala silatiin dhalatte isinii galee miti silatiin dhalatte kadhatanii rabbiin kadhatanii dhalatte jechuudha. Intala dhabaan dhalatte akkasittuu abbaan irraa du'e haati isii dadhabduudha hin dhukkubsatti gaggabdoo qabdi jechuudha. Gaggabdoo qabdi gaggabdoo hin beekaniif osoma amma fayyaa yoo eelee buusaa jiraattellee eelee irratti kan kuffisu yoo karaa deemaa jiraattellee bakka mageettatti kan nama kuffisu jechuudha. Dhukkuba gaggabdoo jedhama yoo beektan biyya jira waan akkasii biyya alaa kanatti waggaa 2 dura qofa mucayyoo takka arge Kanaadaa kana jirti baay'ee nama walitti dhiyaannuuni gaggabdoo qabdi hin jiru baay'inaan gaggabdoon biyya alaa kana biyya keessa jira. So amma namni 2000 kun jechuudha
mee namni kuma lama lama kuma sadi sadi nuu kennitan akkaawuntii isinii kennaa koomentii barreessaa isaayyuu warri amma galchuu dandeetta yoo jiraate bareeda risiitii naa ergitan akkaawuntii duwwaa isinii kennaa irratti galchitanii san booda ani gizee isin ciroon dhufte birrii hin dabarsaa borumaa iftaan sa'a guyyaa lamarra hin deemtu aga ciroo jechuudha guyyaa lamarra hin deemtu guyyaa lama sadi booda gammachuu haadha isiitiin isinii finnee birrii biraa irratti dabaltanii fi agarsiis waan itti galtu waan yooma gabbuu ta'e haadha isii miskiina tanaan gammachiiftu kumuma 30 kuma 50 takka birrii guddaa miti taan gizee isin galta gargaartanii ijaartaniif isinii galee miti agarsiis mee namni ufuu qabdan kuma 3 warri amma galchuu dandeettan amma har'a ka galchuu dandeettan warri boruu iftaan galchuu dandeettan yeroo isiin biyya geette akkaawuntii banattee biyyatti gargaara waan itti galtu jechuudha qaxar irraa kuma 3 nama kuran irraa argannaan bakka kuma 3 sini gale birrii Itoophiyaa moo biyya tamiitti jirtu birri ba Itoophiyaa ati doolaara 50 doolaara 100 yoo diaspora sa doolaara 150 diaspora rakkoo miti 150 yoo kennita birri Itoophiyaa kuma 3 nama kuma lamaan jirra birri Itoophiyaa kuma 3 ja haga niyyat shan Quran shan kuma Quran diida malee niyyat inna malamalu binniyya jiran waan niyyat akkaawuntii isinii kenna qabada risiitii amma naa erga asli way ambirri Itoophiyaa kuma 3 galchaaf rabbi sirraa haa jaalatu mangistii kiyya rabbi sirraa haa jaalatu galatoom akkaawuntii qabadhaa isinii kenna na erga makina ofaara asli please ayye thank you kuma tokko jira family kuma tokko 63 30 74 duwwaa 5 8 dolar okay kabatani kuma tokko 63 30 74 duwwaa 5 8 qabatani irra deebii hayyee kuma tokko jira Itoophiyaan Nigdi Baankidha kuma tokko 63 30 74 duwwaa 5 8 no himaxxansu qabadha akkanumatti isinii barreessaa jira TikTok inna adaba himaxxansu akkanuma qabadha koppilinkii goraa taappii goraa qabadha akkanumatti yeroo an dubbadhu afaaniin barreeffadha hundi keessan barreeffadha kuma tokko maqaan Ruqiyya Era isin kuma tokko 63 30 74 duwwaa 5 8 Ruqiyya maqaan mati agam turte bosaso Jamal amata afurin basaso ta'i amata afurun nu takka dalaga bembe ko amata batirra ni nerga batirra daktara bakka ingesin qaban daktara bakka ingesin abba manan qabdu ani gite takka yarume be gazen nerumo abba mana
maallaqa dalagdaskan dalaga raabayin dalagatiniin anje ane bolesa yo maati yang gara-gara maati yana mala yang qabdu rakkatu yo mi dalaga rasibo do kaba jannani wallolle kasitina tumina jafake maala han kefitin anje akase bolesa yana raafin jeng kana raafin maati ya ilma bin talal yan ma qabdina raafin bulti ante barbagi bira jalaje addaban Isaan ati duraan ka'ummaan kee takkitti maaliif gattee bira deemtere biyya? rakkina keessa jirruu fi isii dhukkubbii isii jechuudha waan wallaanuun hin qabu yeroo san keessatti qarshiin takkan harka hin jirtu dhukkubbii fi rakkina keessa jiru matuma qayyaafuu jechuu beelti na darartee mana namaa kaane kaan irra deemee hiriyaanti hin haarofte kasi biyyaa deeme. Kuma lama ergeera. Warri ergitan risiitii na ergaa hundi keessaa lakkoofsa kiyya qabadhaa warri ergitan risiitii na ergaa hundi keessaa risiitii na ergaa hundi keessaa warri ergitan lakkoofsa kiyya warri qabdan duwwaa diidama 11 63 62 53 kana risiitii ergaa warri ergitan galatooma ulfaadha kuma lama ergeeraa jedhe tokko mee namni biraa namni ergitan risiitii ergaa akkaawuntii keessaa na ergii warri keessan barbaadan keessa kana asumarratti osoo qabatanii wayyaaba keessa kana inboxii nama hundaa reetani bakka waa takka yaadina ishii awaalaa tamtu jira biyyaatti jirtu maal jettu hawaalaa daabshiniin jirti biyya kanatti nambaraan fayyadaman maallaqni harkarratti hin jiru harkarra dhaabbatee jira moobilama kana keessatti wayiin bitatta moobilama kana keessa namni nama erga namni biyya biraatti raasii ergoo biyya biraarraa na ergu gaanamaan gaafadha malee hin beeku lakkoofsa kiyyan qabdaami kanas hin naa dawwale niin qabee tole waasaappi qabda waasaappiin hin qaba moobilaan kee waasaappiin nageetiin hin didde iimoon nage garuu iimoon nageetiin viidiyoo hunda si ergee iimoorra hin jirtu iimoon fayyadamu shiikota ofirraa dadhabee ofirraa cufe iimoo shiikota haftaamii kan